amtu sidide mo hama wallalte yaa haamilee amtuu sidida moo haamaa wallaalte jechaati ga harra daboo kee olla dargaggoodhas waan taate si jecha wajjin haasofne wayyanatti fakkaate eeni akkami haamtuu kana yeroon qaru qabannaan koo akkami hara shaggaadha bareedadha yaa milee hamtuu sidide moo hama wallaalte yaa haamilee amtu sidide mo hama wallalte akkam kaanee shubbisnu otuma haamuun jalqabini yaa haamilee hamtuu sidide moo hama wallaalte jedhamu yeroo haamamudha kan akkas jedhamu bar maal ammas halbee qaqqarachaan jira maal isaaroon atamma loowwan eegaa turte dura yeroo manaa baatu qaratta mitiire een qonnaan bulaan manaa gaafa manaa ba'u ba'udha dura tottolfatu dura tottolfateetu sana booddee kallattiitti gara haamatti gala Maarreen isin immoo teessanii nu soom gara hamaadhan neree tee dura sirruma jirraati amma shaggaadha kinuu qaqqarree qaqqarree tottolfanne irra qonna magaalaa akkamii finfinnee keessatti qonna hojjechuun qonni shaggaadha kinuu anis hin qonnaa amma loowwan isin horsiistu hin horsiisnaa kinuu bolokkeettis hin hojjennaa kara maanifaakchariitti qayyaruutti jirra kinuu wannoo hin qonna ammas durri bakka oqqeedha lamdiis oqqeedha jireenyi qonnaan bulaa har'aa fi jireenyi qonnaan bulaa duraanii garaagarummaa hedduu qabaa jechuudha. een akkasi kanaafuu qonnaan bulaan magaalaa har'a loowwanis horsiisaa hojiiwwan magaalaa keessa hojjetaman hojii biroos hojjechaa qonna xaafis immoo akkasuma qotuun hin danda'ama lafti keessan baay'ee bal'aadha saaronis loowwan keessan eegaa turte akkami sirraa bareeda saaroon otoo asumatti akka haftee gaariitti hojii kana sagalee hojjette keessan dhageen dhufeen isiniin gargaaras keessa seenee kanaafuu gara hamatti gara haama adeemnu deemna si yaa haamile hamtuu sidii deemu haama wallaalte jecha kanaaf egaa gara haamaa keenyatti deemna jechuudha daboon immoo achi keessatti baay'atanii nu eegaa jiru een kanaaf isaa wajjin immoo dhannee haamaa ol yaamilee 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 akkam jirtu akkam nagaa keessanii nagaa jenneerra akkami haaman waan jedhu isin tole malee xaafin toleera baay'ee namatti tola saaroon jira mudhii koo hidhachaan jira mudhii kee jabaadhu tiidhadhu har'a mudhii hidhatan malee dubartoonni naamu garuu hinaamu sirrittaamu hinaamu waan hin hojjennan qabnu warri dubraa kanaafuu dubartoonni si naamu ishiin isaamuu hin dandeessee hin dandeechi hinaamta kootu nu gargaartanaan jedhanii na fidan loon ani loonan eegaa ture jabbiloota eegaa turte irrasitti mee maqaa walaa barru maqaan koo Bajigaa Tasfaayee jedhama kutaa magaalaa Qaayqaallitti aanaa 13 itti gaafatamaa qonna magaalaa waajjira itti gaafatamaa qonna magaalaa qonni duraa fi qonni ammaa akkami qonni duraatii fi qonni ammaa garaagarummaan isaa guddaadha maal inni mee garaagarummaan isaa maaltu adda godha garaagarummaan isaa tokkoffaa amma qonnaan bulaan qonna qofa kan hojjetu qonna irratti qofa bicha san booda aramaa ittamoo humna namaa ka dura humna namaatiin aramu san illee hin araman qoricha fayyadamanii qoricha adda addaa fayyadamanii aramaa ofirraa dhorkanii midhaan kana fakkaatu magarsaa jiru saniin alatti immoo si'a lama fayyadamu yeroo duraa amma kanarraa kaasanii amma ganni dhufutti hin taa'u akkuma argitan kana kinoo qonna kana argitanii miti bona kana amma itti fayyadamu kana amma lafa kana amma deebisanii itti fayyadamu akkuma amma kanarraa kaasnan gara jallisiidhaaf fayyadamu jallisiidhaaf jechuudha fayyadamu kuduraaf muduraa irratti facaasanii nu akka gamaa kanatti bakka waan hundayyuu irratti fayyadamaa wayita qaba miti amma xaafiidha amma kun xaafiin irraa kaa'amii bakka ji'a tokkoon booda immoo sanitti galu qonni magaalaa kun amma kan garaagarummaa isaa godheetu magaalaa guchisiisuu isa danda'e si'a lama fayyadamuu kana hin barre qonnaan bulaan naannoo kana sirumu hin fayyadaman midhaan kana xaafii kana irraa haamanii gannuma eeggatu waggaatti si'a tokko eeggatu si'a jechuudha tokkicha eeggatu malee kan lammataa kana qotanii fayyadaman amma garuu muuxannoo adda addaa aanaanis hin kennaafi akkuma argitan ijoolleen as keessa jirtu kun hojjetaa waajjiraati hojjetaa waajjiraa kun inni barumsa kennuuf muuxannoo adda addaa yaadaniif gorsa adda addaa kennuuf horiillee loonillee akka isaan itti horsiifatan lukkuullee akka isaan waa mana argitan kana keessatti eeyyama nu kennineetiif lukkuu itti horsiisan lukkuullee hin qabu sa'a aannaniifillee hin qabu kan qonnaatillee argitanii kan horii amma akkuma achitti argitan san amma danda'an lafa jirtu sana irratti itti fayyadamaa jiran. qonnaan bulaan sooressadha akkami qonnaan bulaa taanu kaane maaltu si deebi'a kana booda lafa argannaa si deebi'uu kanaaf egaa saaroon
ati walitti qabda dubartoonni jiru akkasuma inaaman walumaan nuti immoo egaa danneetoo gara hamaa keenyatti seenaa sirboota sirbamanis waliin sirbaati egaa gara hamaa keenyatti qajeellachuudha. hin danda'amu. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qoriin dilbataa keenya itti fufee jira. Qorii dilbataa keenya har'aatiin immoo egaa qe'ee qonnaan bulaa tokkotti argamnee jirra. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qaaqii Qaalitti aanaa 13tti kan nuti argamnu. Qe'ee qonnaan bulaa Teediroos Tashoomaati. Akkasuma qe'een kun egaa waliigalatti immoo qe'ee obbo Tashooma Waldee jedhamuudhaan kan inni beekamu bakka sanitti argamnee immoo egaa qonnaan bultoota kanneen waliin oomisha xaafii walitti qabaa turmaata waliin taasisna. Dabalee Gaardoo fi Saaroon Zawudees akkasuma egaa si waliin jirra qonnaan bultoota kanneen waliinis immoo egaa turmaata waliin taasisaa yeroo hojii haamaa kanatti immoo kan dadhabe akkaataan ittiin jajjabeessanii jira. Isa sana sirboota isaanii afoola isaaniitiin waliin shubbisaas immoo egaa haamaa qofaa miti waliin turrachuudha miti Saaroon. Turtii bareedaa kan waliin taasisnu ta'a. Isin haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaadhaaf filannoon keessan EMN Plus haa ta'u sagantaan keenyatti fufa. Yaa milee hamtuu sidii deemoo haama wallaaltee. Yaa milee hamtuu sidii deemoo haama wallaaltee. Hamtuu sidii deemoo haama wallaaltee. hamtuu sidii deemoo haama wallaaltee. asumarraan gallaa. Yaa milee Yaa ijoollee tole yaa milee walumarraa fuuna yaa milee akkasiin bareenna. yaa milee Hamtuu sidii deemoo. haama wallaaltee. Anan jedhu haamaan koo akkamitti Indee qabannaan koo achumarratti ilaali bareeda baay'ee bareeda namatti tolan jettu. maqaan keenyu. Maqaan kiyya Jiruu Dibaabatan jedhama. Qonna magaalaa jedhamu gaa isaan kun amma akkuma argaa turre loowwan isin horsiisuu ashikiltoonni adda addaa illee jira xaafiin akkas babbareedu kunis jira. Baay'ee namatti tola. Gumaa dhumti isaati illee ilaaltu waan baay'ee barbaada. Facaasaa qofa qonna qofa osoo hin taane jira haala ittiin kibikkaa ba'e isaa gootu. Maaliif waagii kan jedhamu jira qoricha waagiitillee waagiin akka dhoofne itti biifta. Kanaaf yeroo Kan haramaatillee jira. Bakka gosa hedduu baay'ee qaba jechuudha. To'achuu si barbaachisa facaastee. yeroodhaan to'achuu facaastee yeroodhaan eeguu kunuunsa taasisuun barbaachisaadha. Haramaa isaatillee irraa eegda. Amma kuni waan tokko hin qabu argitee haramaa darbee qabu kana qofa malee inni homaa rakkoo hin qabu. Kun amma dansaadha firee siin qaba argitee ture. Mee daboodhaan fa'aa walitti qabuu jira har'as kunoo akka daboo wayii gootaniiti argaa jira. Daboo walii fi oolla. Har'a inni kan naahame bormoo isaa fanaama. Kanaaf akkanatti wal gargaarreetti afaan horii jalaa kan facaafanne kana galfannaan siin jedha. Yaa haamilee hamtuu sidii deemoo haama wallaaltee. Haama wallaaltee. Hamtuu sidii deemoo Haama wallaaltee. kottaa akkana goona. Yaa haamilee. Wayyaa ijoollee tole. Yaa haamilee. Asiin gadi fuuna. Yaa haamilee. Abbaa haftee fuuna. Yaa haamilee. Naannoo siifan oola. Yaa haamilee. Abbaa haftee fuuna. Handuubatti hafte. Aadaa warra gargaarsaa uummata keenya yookiin immoo biyya keenya gahee guddaa qaba dha yaada kanarratti mee akkamiin ibsa? Egaa wal gargaaranii amma jeettaanu kanarra roobni illee dhufuu danda'a. Kanaaf qonna maasaarratti akkatti oomishame maanyaa bareedaa kana dafee akka rooba jala sokkuuf akkaataa ollaa fi akkaataa walitti dhufeenyaan qonnaan bulaan keenya wal gargaaree akkuma argitu kan akkanatti har'a kan ka'oote boru dabareedhaan kan nama biraa ittiin wal gaggeessinaa jechuudha. Daboo dabareedha walii baameet hojjetama. Dabareedhaan. Baay'ee namatti tola egaa. Gaafa kanas immoo egaa kan dadhabe kan ittiin jajjabeessitan afoolonni jiru. Yaa hamilee hamtuu sidii deemoo haamaa wallaaltee jedhaniitu kan dadhabe ittiin qeequ. Ittiin qeequ sirriidha. Haamaa wallaalteeti immoo maal jechuudha mee sirbichi? Yaa hamilee hamtuu sidii deemoo haamaa wallaalte jechuun namicha dadhabe san akkaataa ittiin kakaasan kana jechuun isaa namichi hin dadhabee jechuudha. Kanaaf bifa ciigotiin jabaadhu maal taate sila yoo hamtuun hin haamaati maaf duubatti haftee jechuu isaati jiru. Jiru wayye. Mee gara keetiin deebi'a. Ayyee. Sirbi takka fa'aa kana xiyyatte takka anumaaf kan jette natti fakkaata. Duubatti hafee kana achi fudhadhu moo maal jettee waan ta'e walaloo sana keessatti dhaga'een ture. Abbaa haftee fuuna. Abbaa haftee fuuna. Sumaaf inni bakka. Inni anuma. Sumaaf. Hambaa haftee fuuna. Hambaa haftee fuuna. Kanaafuu hambaa haftee fuuna. Namure ilaal.
miti. Harka saamaa jirra. Maqaan keenya jedhamta wal barru? Lammaa Damoozeeti. Xaafiin barana maal fakkaata? Oomishni baranaa kun egaa akka gaariitti lafa qopheessurraa kaane hanga facaasaa sanyii keenyaatti yeroodhaan qonnee yeroodhaan facaafnee ogeessa seeraas hordofnee xaa'oo yeroodhaan itti gooneet yeroodhaan aramaasaas seeraan aramnee Finfinnee keessatti xaafiin kana fakkaatu ta'uun isaa baay'ee na dinqa. hin jira duris hin jira. Namatu akkaataa kanaan baay'een hojjetu malee kanaa olitti iyyuu ta'a. Magaalaa keessatti duraan amma manuma ijaaruu Eeyyee. waanuma akkasii yookiin suuqii wayii irratti hojjechuu kana malee akkasitti baay'ee baramaan turre. Egaa durii naannoo keenya kanatti xaafiin akka ajaa'ibaa ta'a. Naannoo kaan irrayyuu naannoon keenya kun xaafiidha baay'ee mijataadha. Oomisha gaarii ni kenna. Namni lafuma xiqqoorraa oomisha gaarii argata. Ofirra dabarreetiyyuu ormaafuu ni qallamna jechuudha. Ormaafuun taana. Eeyyee. Aadaan wal gargaaruu oomisha waliin. Aadaan wal gargaaruu gaa waliin hojjechuu waloominaan. Hojjechuu suni uummata keenya biratti beekamaadha. Aadaa keenyatti beekamaadha waan ta'eef wal gargaarsi kun baay'ee beekamaadha. Namoonni baay'ee gammadee wal gargaara. Nuffii tokko malee wal gargaara. Asitti jabaadha, asitti sirba garagaraatu jira, waa gammachuu garagaraatu jira. Baay'ee wal gargaara. Kanaaf tokkoffaan yeroo gabaabaa keessatti oomisha gaarii walitti qabachuudha. Guyyaa tokkotti fixuu danda'a jechuudha. Humnas walii ta'a. Humna walii ta'a. Kophaa hojjechuurra. Mukti kophaa hin boba'u. Harki kophaa sagaleen dhageessisu fa'aa dhugaadha. Qoraan tokko hin boba'u jedhu miti. Qoraan tokko kophaa hin boba'u. Kanaafuu gareedhaan hojjechuun baay'ee namatti tola. Waloominaan hojjechuun humna horiif ta'a. Kanaa quncee wal gargaartee arbahiiti jedhu miti. Kanaaf namni yoo wal gargaare hojii guddaa hojjechuu waan danda'uuf. Yaa abbabaan kana mootii kan sooddo jiru haleelii dhoowwan hin jiru. Yaa abbabaan kana kan sooddo jiru haleelii dhoowwan hin jiru. Yaa sagalee kee. Yaa abbabaa. Yaa ijoollee tole. Yaa abbabaa. Yaa aduu illitta. Yaa abbabaa. Oduu calalaqtu. Yaa abbabaa. Yaa xaafii naridda. Yaa abbabaa. Oduu nama rartu. Yaa abbabaa. Asiin gadi buuna. Yaa abbabaa. Baafte fuuna. Yaa abbabaa. Wal qarqaarsa tolla. Yaa abbabaa. Sagalee tooyyaa. Yaa abbabaa. Sagalee naa qabi. Yaa abbabaa. Sagalee sagali. Yaa abbabaa. Akaa'uuman jaalla. Yaa abbabaa. Mimmiyooftuu tana. Yaa abbabaa. An hojjetaan jaalla. Yaa abbabaa. Jajabeetoo tana. Yaa abbabaa. Abbabaan kanaa mootii kan soodda jiru. Haleelii dhoowwan hin jiru. Egaa akkasiin gaafa sirbaa hojjetan kaayyoon isaa sirbuu qofa osoo hin taane hamileedhaafis miti. Dadhabbii namarraa balleessa. Haamilee hojii namatti tora. Warra duubatti hafes immoo akka inni jabaatee hojjetu godha. Sanaafii nama keessaa bada jechuudha. Sinfinnaan hin jiru. Anu otoo hin beekinitti akkuma keessa ba'ee fuulduratti of argee. Maarree sirriitti dandeessa. Sa'aan laaqanaattis egaa yeroo gahutti immoo gareedhaan nyaatu miti asuma. Isatti gareedhaan dhufa. Asumatti nyaata. Asumatti dhugee gara hojii isaatti deebi'a jechuudha. Waliin nyaachuu sun tokko jaalala dabala. Namni gaafa waliin nyaate jaalala uuma. Tokkummaan isaa hin cima jechuudha. Kanaaf gaafa namni quba nyaate akkasuma garaan isaallee quba ba'a waan ta'eef maaddii tokkorraa nyaate waliin hojjeta. Yeroo baay'ina walitti qabaman kana baay'ina keessa midhaan hin badu. Yoo namni walitti baay'atu moo maaliif badaree akkamitti bada seeraan hunduu gabareedha waan ta'eef haalli hojii isaa ganamaa harkaan badu beekta. Saniif hin qisaasa'u. Amma immoo xaafiin gara jigeetti amma xaafiin akkana gadi yoo jige gara inni jige sanitti gara qabaasitti tolutti kan qabdee haamuu dandeessu jechuudha. Aramaa baay'ee hin qabu. Hin qabu. Harkaan aramna harkaan gizee lama aramna. Yeroo tokko immoo qorichatti goona. Yeroo lama aramamaa? Yeroo lama aramamaa. Yeroo tokko immoo qorichatti godhama jechuudha. Yeroo aramaattis akkanuma daboodhani moo? Aramaa daboodhaan aramna. Daboodhaan walumatti dhufnee aramna daboodhaan. Aramaan keenyas daboodhaan aramna. Qonnas gaafa meesiis daboodha akkuma ammaa kanatti walii hojjenna jechuudha. Baanee walii hojjenna. Nama tokko har'a wajjin nama tokko boru akkasitti sagantaa walii baafne akkasitti hojjenna jechuudha. Jabeessineerra. Har'atti muddineerra amma. Yeroon misaas gahaa jira amma. Waliin gaan gahaa jirra. Beellis nu qabachaa jirti amma. Saaroon takka laaqana qarqaaru dhatteetti ujara.
Eeyyana Waan fakkaata. fidee dhufattiihu. Dhufaa jira si gadeessi. Isheenis hafteen beeku. Bishaanis nu dhufaa jira. Hojjetaanis amma dheebochaa jira. Maqaa koo yoo waamtu si dhagee dabale. Haa Saaroon. Akka gaarii irra jirta. Osoon haamtuu qabadde garuu sin caalaan. Akkamii akkam tureen? Hereen hin danda'a. Hin danda'a. Hereen sirriitti hin danda'a. Isa caalaan Qotee danda'an. bulaa cimaa. Qotee bulaa cimaa. Yoon isa caale hoo? Hereen danda'a. Yoon isa caale Mee hoo? laali. Fidi. Eekottu. Akka qabannaa kana sitti fakkaatin. Si jajjabeessaa Asiin turan godhii isaaniyyuu. taseechi. Baballeessaa ture miti? Sirriitti. Hereen danda'a sirriitti. Hereen danda'a. Heree qotee bulaa cimaadha. Isaaniyyuu hin danda'u. Hin dandeessa jedhe. Takka buqqistee takka murtee takka buqqisteetti. Shaakala keessa baru. Akkam? Hojjetaniituma baru. Homaan jettu homaan jettu. Nan danda'a miti? Hin dandeessa. Otoo har'as boruu seettee baqqa. Hingaa kana caalaan balleessi. Biyya wajjiniin fuudhee. Beeloftanii tunatti fakkaata. Egaa isinis laaqana nuuf fiddaniittu se'a. Kan isin haamtaniin walitti qabaa ture dudduuba keessanii isin haasaa turtan nun argine malee baay'ee dadhabaati kan nuti turre. Waan jettu. Ga'een shamar bareedaadha. Siinsi jajjabeessaa turan akkuma hin jedhe. Danda'een miti. Mitiire? Sirrii. Gamatti si ilaalaa turre. Isee si waa baattanii dhuftan. Gammachuun nutti dhaga'ame nuti immoo. Amleedha nuti immoo. Isiniin haamtu? Amleen keenya itti dabalee. Sirbaa wal jajjabeessitu. Eeyyee. Ga'een shamarranii immoo nyaata qopheessanii akkasumas immoo nyaata isinii fidanii Dhugaadha. isin haamilee akka horattaniif humna akka argattaniif nyaataan isin jajjabeessu mitiire? Harki tokko isaani. Harki tokko isaan Harki tokko dirqama. warra dhiiraati. Lama ta'e harki lama. Argitee? Isaanis harka tokko warri dhiiraa harka tokko. Walitti harka lama ta'eet harki tokko qobaasaa xaafii naamuudhaan harki kuni bira hin jiraanne taanaan. Kanaafuu dubarri nama bira hin jirre taanaan hojii namni hojjetamuu Qofaa keessanumaa gochuun dandeessanii jechuudha. Homaa duwwaadha. Amma immoo egaa nyaanni isin nuuf fiddanii dhuftan jira. Kanaaf egaa Isin waamuun dhufessanii dadhabdanii itti koottaa nyaadhaa isiniin jechuufi haa deemnuti. Galatoomaa. Humna godhadhaa nyaataan. Kottaa. Kottaa. Warroonni as jirtan Kottaa gara koottaa nyaadhaa nyaata. laaqanaatti. Gara laaqanaatti. abbaa Daboo egaa Teediroos akkam ture Daboon? Laalteettaan hojjechaa Akkatti ture nama wal sirriitti. argite. Sirriitti hojjettanii. Harki koo bakka meeqa murame laaf? Kana hunda. Ittoomee hojjechaa ture. Galatoomaa sirriitti. Koota. Fayyaa ta'aa Ingaa. ulfaadhaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qorii dilbataa keenya har'aatiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qaaqii Qaallitti ganda 13tti argamuudhaan qa'ee qonnaan bulaa tokko dhannee egaa qonna magaalaa waliin wal qabate yeroo kana oomisha xaafii walitti qabaatii jiru akkuma argaa turtan isinis egaa oomisha xaafii walitti qabaa turre nus kanatti xiyyeeffachuudhaan qorii dilbataa keessatti kan isin biraan gahaati turre egaa kanarraa kanumaan goolabneerra. Turtii kasii waliin taasise immoo Ansaaroon Zawudee fi dabalee gaarra dootii haga xumura qophii keenyaatti waan nu waliin turtaniif ulfaadhaa isiniin jecha qophiileen AMN+ kan itti fufan ta'uu horaa bulaa deeban.